Yeroo sana keessumaa bara yaadiguma kana keessayyuu ijoolleen baay'een ciccimoo ta'an akka injiinar Tasfaa'uun Camadaafaa Masfin Abbabeellee amma lubbuudhaan jira. Namoota akkasii wayyaaneen baay'ee xiyyeeffannootti kennamee barbaadamaa turan. Boodarras immoo mana dhaatti reebamee akkaataa sanaan ajjeefame Tasfaa'uun Camadaa. Isaaniif illee dhaabataa akka turtantu himama. Dhuguma keessumaa gara dhumaarratti gurbaa Aschaaloo Wayyeessaan jedhamu jira. Mucaan tokko Jimmattan beeka haadha isas yoo sana barataa ture booda dhufee asii yuunivarsiitii fixatee faarmaasii giraajuweet godhee inni sochii kana keessa jira jedhamee qabamee hidhamee jennaan isaaf tunfalmuu maal inni attamitti qabamte ati jennaani ijoollee tokko Keeniyaadhaa ukkaamsanii fidanii eenyu fa'i jennaani maqaa ijoollee ammati maqaa dhuftu kana Tasfaa'uun Camadaa fi Masfin kana natti himee maalirra jiru jennaan hin beeknu gaa du'anii jiraatan hin beeknu jedhee isaaf utuban falmuu ji'a murtaa booda ji'a 12 13 booda isa dhiifama gaafadhu jedheen dhiifama gaafatee bahe jaramoo mana murtiitti dhiyeessuu jalqabanii ji'a 15 booda Tasfaa'ee seera miti jaseeraatiin ajaja seeraatiin guyyaa 48 gidduutti dhiyaachuu sa'aatii 48 gidduutti dhiyaachuu ture garuu tursanii ji'a 15 booda dhiyeessa mana murtiitti dhiyaachuu jalqabee ani dhiyaachuu jalqabnaani atiyyuu abaawoodha maal jedhanii jedhanii sababa kanaafuu maayikilaawitti ji'a 2 jedhanii waaqa fagalatu ji'a 2 booda immoo mana murtiitti dhiyeessanii dafanii akka jara sanaa ji'a tursinee maaliif nama baay'eetu dubbachaa ture waa'ee koo gaazexaattis ba'aa ture. Gaazexaa adda addaattis ba'ee ture yaadadha. Kuni bara kam? 2001 mudda 16tti ni dhame guyyaansa. Ana ni kame immoo goraan dhala jalqabatti ni kame guyyaa 2 booda. Hiikamee nani kame miti gaa mana murtiitti nuu fidani keezii keenya nama 7 nuyi. Tokko Dr. Abarraa Daggafa. Abarraa Daggafa isaanis nama seeraati. Wal duukaa hidhamne yoo sana. Amma boordii filannoo jiru. Amma wal duukaa hidhamne yoo sana. Tokko immoo eenyu margaati isaanii Rifti Vaalii keessa illee barsiisaa turanii. Margaa dabaluuti? Ilma isaanii. Dachaasaa Margaa. Inni ana ijoolleen kan biraas jiru Tasfaa'ee Firrisaan jedhaman jiru isaanis hidhamanii gaafa mana murtiitti dhiyaannu kan ilaalanii daanyoleen natti kolfanii ana waan duraanuu jalqabanii waggaa 11 caalaa na beekan 15,000 nuyi kan waan malee dachaasaa qofa 6 jedhan dachaasaa qofa 6 jedhani wabii carraan keenya gaa wabiidhaan hiikamuu kanallee waaqumatu nu gargaare malee akka isa duraan beekamutti mirga wabii argatanii bahuun rakkisaa ture bara sana. Waan ani kanarratti dubbachuu barbaadu yoo sanayyuu rakkinni adda addaa akka turedha. Maaliif Dassaaleny jedhamu ijoollee Oromootaaf dhaabachuu jalqabu. Anaaf dhaabachuu jalqabnaan badasi jedhanii ari'an isa. Sitti agarsiifnu Tolasaan wasiin jedhanii. Samma du'e Dassaaleny kana. Waan akkasii tufaa ture akka nagarree dhufe mana hidhaatti kan maayikilaawitti. Mee amma waa'ee seeraa kana sirriitti itti umurii keessan guutuutti miidhamaa itti baay'ee gatii kaffalaa turtan. Waa'ee seeraa baay'ee gadi fageessitanii beektu muuxannoo waggaa dheeraa qabdu. Ammas illee umuriidhuma Rabbi isinii kenne kanaan dabartanii dhaabattu. Mee maanni rakkoon biyya kanaa gama seeraatiin amma rakkoo siyaasaati moo seerumaan sirriitti namni badiimaan balleessee hidhama moo maanni akkamittis immoo furamuu danda'ame akka gameeyyii tokkotti muuxannoo nama qabu tokkotti. Wanti guddaan dhugaa ta'uu qabu wanta dhugaa dhaga'uudha. Wanta dhugaa ta'e Waaqayyollee macaafa qulqulluu irratti
dhugaa hordofaa dhugaan bilisa sin baasaa'edha. Yesuus takka jedhee barsiise nama. Ani amanteeti ani አማርኛ dubbadhillee miidhagaa ta'e mul'ata ta'a namatti. Uunatin takattalu uunat ነፃ ያወጣቸዋል jedha. Yesuus Kiristoos yoo barsiisu nama daaqama nama murtiisaa yoo barsiisullee maal jechuudha kuni dhugaatu hin fudhatamu. Inni lammataa cause and effect kan jedhamu wayin immoo wanti tokko waa tokko malee attamitti inni tokko ta'aadha. Sababni jiraachuu qaba. Amma afaan Oromootti wanti jechi guddaan tokko jira. Waa malee manni dhaartuudha Oromoon. Waa tokko jirti waa tokko immoo ta'a. Sabni kun maaliif balleessuu dhaqe sirbasaa? Otoo balleessellee amma bara sana bara yaadek sana tsara salaam jedhu immoo ishee birteenyaa jedhu malee maa inni tsara salaamiin kun maaliin isaanumatti durumaan jalqabee abaa wajjin hojjechuutuu danda'anii kan biraa jaarmiyaa kan biraa jaallatanii wajjin jaallachuu danda'u. Maaliif barbaachise kun jettu sababa qabu isaanis sababni sun immoo dhugaa irraa jallisuudhaaf malee sababa sana qabatee meewwan abaa'uun immoo hojjechaa jira dhugaa hojjechuudhaaf. Dhugaan bilisa nama baasaadha. Waa'ee biyya kana waggaa 150 keessa Oromoon kan jiru dhugaa isaa dhabeetu. Dhugaadhaan deemama ta'ee rakkin akkasiin uumamu. Loltuun harki 60 loltuun biyya kana eegdu biyya eegdu nagaa biyya eegdu loltuun biyya ilma Oromooti. Qotee bulaan harki caalaan ilma Oromooti. Qotee bulaan namni magaalaa nu soorome qotee nu fidu Oromootu caala. Baadiyyaansaa amma lafti seerri labsii lafaa yoo ba'u kan baay'ee gammadee faayidaa sirraa argate warra qotee bulaa Oromooti. Kun warri kana morman immoo laftiin lafaallee akkasirriitti jiruudhaan oolle rakkisaa turani. Akka jiruudhaan oolle seerri sun. Akkuma kana wanti dhugaadhaan yoo deema malee dhugaadhaan yoo furmaanni barbaadame malee sababni rakkina tokko sababa isaa baramee dhugaan isaa kana jedhamee dhugaa sanaaf rakkinni maaltu jira jedhamee rakkina sanaaf furtuu kennuutu jira malee rakkinatti dhoksanii bira darbanii fakkeessanii propagaandaan miidhagsanii bira darbanii ragaa sobaatiin propagaandaa sobaatiin bira darbanii nagaa hin dhufuu hin danda'u. Ana akkatti nama na ufuma kootiyyuu maaliif waaqayyooyyuu dhugaadhaan jiraadhaa dhugaadhaan jiraachuu qabna. Mee amma Finfinnee keessa baay'ee turtan asitti barattanis waan ta'eef waa'ee haala Finfinnee keessa Oromoo Finfinnee naannoo Finfinnee kana jiru dhimma isaa dhimma lafa wajji wal qabatu dhimma hunda isaa beektu sin. Mee maaltu rakkoon bu'uuraa maa inni rakkoon kana immoo akkamitti furuun danda'ama dhalootaafis dhaamsa akka dhaamtaniin barbaadame maaliif dhimma Finfinnee wajji wal qabaati Oromoo naannoo kana jirus kaataa lafa isaarraa buqqaa ture wajji wal qabatanii keezii isin ilaalaa turtan yoo jiraate illee wal qabsiisaatiin nu kaasame. Keezii waa'ee lafa duukaa keezii walitti hidhate lafa duukaa hin laalle ofii kooti garuu kanan yaadumaan baree nama wajjin mari'adhee dubbadhee haasa'ee argee Oromoon gowwoomee sirraa ka'a lafarra. Amma al tokko hedduman Tolasaa soorama baay'eellee nam tokko waraqatatti fideetu achi naannaa CMC'ti qotee bulaarraa lafa bituusaa natti fideetu akkani seeraan qajeelchuu barbaade. Ani waan akkasiin hojjedhu diide namicha sana. Seeratti geddaru sirreeffatu Oromoo irraa kaasanii lafa Oromoo irraa fudhatanii fakkeessa miidhagsatanii malee rakkina guddaa kan irraa bubuqqaa ture. Amma naannaa kanaan yoo lakkaa'u jalqabne amma fakkeenya amma lakkeenya lafuma sama naannaan hiltan irra jirullee ilma Oromoo lafa ilma Oromooti. Wal barreera akaakayyuu kooti jedhee natti meedha namtu.
Abbumti qe'ee sana. Abbumti qe'ee sanaa lubbuudhaan jiraadha iyyuu natti meera. Abbumti qe'ee Hiltan irra jiru sun. An akkasii dhoksa irraa ka'u irraa ari'u dubbachuudhaaf mirga hin qabu irraa buqqa'ee hamaa akkasitti hafa amma innumti amma kutaa magaalaa 11ffaa maal amma uumama isaanii amma dhiibbaa kan kaase boolee arraabsaa garasiin boolee 11ffa'anii maqaa kam lammii boolee lammii jedhanii baasan amma itti naannaa sanarraa namni baay'eetu mormiinuu ka'e dargaggeessi yoo kaase pilaanii lafa kanaa yoo morme tokko lafa wayisaa lafa sanaati. Garuu utuun sirraayin itti darbama. Utuun sirraayin bal'isa machaa bal'isaa deema. Namni achirraa ka'e sun meeqa? Eenyu fa'i? Eessa jiru? Maal ta'an? Afaan qabanii rakkina birookiraasii anaan beekanii ijoollee isaanii sirriitti barsiifanni ta'a. Bubuqqaanii jiraatanii dhumu jechuudha lafarraa hiyyoomanii. Xumurratti dhaloota amma dhufaa jiruu fi har'a jiru kanaaf waa'ee dhuma siyaasa biyya keenyaa dabalachuu wal qabatee paartilee siyaasaaf akka maanguddoo tokkotti akka nama seera tokkotti maaltoo ta'e furmaanni dhufuu danda'a biyya kana keessatti. Ani gaa'e akka ammaa ta'etti keessa turuudhaan dhandhanaa ta'ee ijaan arguudhaan dubbisuudhaan seera qofatu hin ta'in haaluma jiru iyyuu ilaaluudhaan waan ani dubbachuu barbaadu tokko 60 keessa bara 60 keessa bara mootiin Haayile Sillaasee fa'aa jirani gaaffii lama gurguddaatu ture. Gaaffiin lamaan gurguddaan suni tokko rakkina lafaati. Warri baratan yuunivarsiitii jiran yuunivarsiitiidhaa fidhanii bahanii birookiraasii keessa gaggalanii jiru adda addaa fudhatanis han isaan fudhatanii deeman mareet laaraashuwan jedhamu. Lafti hanqotee bulaa ta'uu qabaa. Hamma sanatti lakkinni biyya kanaa hin hiikamu jedhaniitu anfaalmaa turan. Lammaffaa immoo sabni biyya kanaa sabbiif sablamni biyya kanaa rakkina isaa keessaa bahuu qabaa jedhanii keessumaayyuu immoo afaanuma guutanii biyyi kun mana hidhaa sabaaf sablammiiti jedha. Amma jedhamutti deemame. ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ናት amma jedhamutti deemameera 60 sana keessa waggaa 1960 keessa chukooti waa'ee lafaa waa'ee mareet laaraashuwan jedhamu han jalqabame na yaadadhaa waggaa 1958tti isin barataa sun ani barataa 11 jiraachuu geetiin ijoollee yuunivarsiitii kana jalqabanii ani dhaman reebaman baay'eedha sana achi immoo wingeetii anan yuunivarsiitii jiranis immoo wal hidhata waan qabnu jiruuf waa'ee waldattiitiif waldaan sila dubbadhee hidhata waan qabnu jira. Kanaan amma dargiin yoo taayitaa kana warri silaa poolitikaa beekan sooshaalizimii sirriitti keessa darban muuxannoo guddaa qaban taayitaatti tun dhufiin dargiin taayitaatti dhufe. Taayitaatti dhufu malee irra taa'uudhaaf irra turuudhaaf deebisuu qaba. Gaaffii sabaa gaaffii barattoonni baasan gaaffiin beektonni baasan kun gaaffii ka'e kana deebisuu qaba. Kanaaf waa'ee lafaa deebiseera. Waa'ee sabaaf sablammii garuu maal godhee akka afaan jecha kana tuundi fayyadamuu dhiisee gaariitti fakkaata shokkee dhayeet bira darbe maal godhe የብሔር ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት yookiin immoo qorannoo sabaaf sablammii instituut jedhanii dhaabaniiti isaan haxanniisee qoratu fixuu hin finne rarra'ee maaf yaada godhuuf garuu kililiidhaan wal bulchuu qabna yoo jedhu isanii ni deebise malee yaadeektu fide miti kililiidhaan afaaniin kililii ta'uu namni keenya namni dargaggeessi anaa namni anaa hundumaa baruu qabu yaatu fide miti duruma jalqabee gaaffiin lama gurguddaan lama keessaa tokko haanitum deebiin hafe kana waan tureef isa deebise namichi yaade isa deebisan yoo deebisan immoo abshaalumaadhaan innis immoo remote controliyaan to'achuu jalqabeen immoo uf bulchuun naannoodhaan uf bulchuun genuinely tun ta'in inni to'atee akka ta'u godhe. Nama barbaadu kaawwate. Nama barbaadu keessatti karaa sana immoo to'ata remote controliyaan.
Kanatu rakkina uume. Ammas immoo genuinely sabni fi sablammeen walqixa daangaan isaas beekamee fi yoo enclose yoo ta'e lammiin tokkollee mirga isaa eegamee fi mirga minority eegamee fi representative system seeraan dizaayinii ta'ee bakka bu'aasaa mootummaa isa enclose godhe sanarratti buufatee Itoophiyaa immoo bulchuu danda'a wal duukaa. Malee Itoophiyaa diigamiti qilleelidhaan jiru. Itoophiyaan diigu qilleelidhaan jiraanu. Keessumaa saba kana akka waan Itoophiyaa diiguutti fakkeeffamee haasa'ama. Isni sirrii miti hubachuu dadhaban malee tokkoffaa manuma keenya iyyuu amma manuma keenya isa ofii bulchinu iyyuu ijoollee keenya mirga amma tokko mirga eegnee fi mirga isaanii eegnee wal dhageenyee wal duukaa wal bulchina. Biyyis akkasuma mirga sabaaf sablammii eegamee mirgi private dhuunfaas eegamee biyyi kun tokko caalaa nagaadhaan wal duukaa jiraachuu danda'ama. Nagaan guddaan dhufu yoo sana akkatti dhufuu danda'a. Maaliif mirgi jechuun gosa lamaaf kennama. Tokko mirga dhuunfaati. Private right kan jedhamu. Individual right kan jedhamu. Collective right kan jedhamu immoo jira mirga waliinii. Mirgi waliinii kun immoo sabaati. Sabaaf sablammiin afaansaa, seenaasaa, aadaasaa guddifachuu qaba. Afaansaa guddifachuudhaaf immoo iddoon jiru biyyisaa daangaansaa beekamee isarratti jiru oolchu malee kukkutanii akka kutaa biyyaa jedhamee akka politikaan dhaabbanni politikaa tokko akka kanatti afaaniin ta'uun qabu hin jedhan eessatti kukkutu gamma Oromiyaa bahaa walixaa dheeraa bal'aa ta'u eessatti kukkutanii isaan immoo maaliin jiraatu immoo adda adda jiraatu immoo afaan tokko jiraatu immoo asirratti guddata waan kun inni dhokataadha isa keessa afaanicha balleessuudhaaf isa keessa jira. Ayyee Obbo Tolasaa Waldee Sibiiluu Abukaatoo seeraa kan dhuunfaati har'aa ammas Rabbi umurii isiniif haa dheeressu gumaacha guddaa gumaachitaniitu. Saba kanaafis warra isa qabuuf amma ta'e otoo ittiin baay'isiin isan qabneef immoo tola dhaabattanii mirga isaaniif falmitanii kaam hidhaadhaa baasaa turtanii ammas hojii keessan amma Rabbi umurii isiniif kennee itti fufaa galatoomaa waan gaarii dhaloota kanaaf dabarsitanii daawwattoota keenya turtiin nuti qophii harka fuunee keenyaan Obbo Tolasaa Waldee Sibiiluu wajjin taasifne kanumaan xumurraa egaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Isinis waaqa isin haa eebbisu carraa kana waan naattaniif maaliif wanta dhugaa ta'e dubbachuun biyyaaf gargaara jedhee nama nani. Biyyaaf sabaaf dhugaa dubbachuun dhugaadhaan hojjechuun hamma danda'ametti dhugaa dhoksanii wacuun gaariin qabu. Baay'ee isin galateeffannaa qophii keenya harka fuunee keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa qophiin OBS sagantaan keenya kan biraa itti fufu hanga xumuraatti akka nu hordoftan sin affeerra ani Abdiisaa Fufaan ture gama ogummaa kaameraatiin immoo Seeyid Abdulqaadir wajjin ta'uudhaani yeroo gaarii.